hordoftoota Oromiyaa Education Multimedia kun paartii shanaffaa maatis kutaa 10 yuunit 1 paartii shanaffaa afaan Oromootiin kan isiniif qophaa'edha. Akkuma kutaa dabre waliin ilaalle paartii shanaffaa exercise 1.5 irratti kan daamnedha. Kanaafuu exercise 1.5 maal jedha? In each of the following express a function in the form function jechuu equationii armaan gadi jiran kana akkamitti jiran jaa foormii kanaan kan jiranii jaa x minus c kana jechuun x minus c x is equals to what? X is equals to c ta'a jechuu. Kanaafuu in each of the following functions akkana erga jedhu maal siin jee for the function for the given number c kannamee jira jaa kannamee jira kanarraa tokko fudhanne and show that f of c iddoo f of x bakka itti kana bakka x maal buusii jaa bakka x dha x is equals to c ergatee booda f of x bakka itti kun maaliin f of c wal qixaa jaa erga san booda irra vaaliyoon ati ergattu maali k dha jechuudha. K is remainder. Kanaafuu haadha layinuu waafii takka barraa dammoo gaafii haadha layinuu bakka 2 the power of 3 minus into 2 the power of 2 plus 7 into 2 plus 11. 2 the power of 3 is 8 minus 2 the power of 2 is 4 plus 7 times 2 is 14 plus 11. kudha afurii fi kudha takka yeroo walitti daane kana lamaan kudha afurii fi kudha takka yeroo walitti daane meeqa ta'a 25 ta'a. 8 irrisu afurii ta'uu 25 jechuun meeqa ta'a 29 ta'a jechuudha. Afur ta'uu 25 is equals to k dha jechuudha. Gaafii a b fi c hafte dalagaa. Gaafii lammaffaa maal jedha? In each of the following use the remainder theorem to find what? To find the remainder k when the polynomial f of x is divided by maaliif irta x minus c dhaabarta x minus c dhaabarta. Kana jechuun fakkeenyaaf yoo c 2 taate maal taate achi dabarseeti inni kan 2 kana isinii kanne kun minus waan ta'eef jecha x is equals to c dha. Akkam godhe achi dabarseeti isinii kanne. Kanaafuu isin x is equals to bootaa c dha lamaan tana yoo buustan lamaan tana fakkeenyaaf yoo hoflannu taate san boodarra x minus deebisuudhaaf as deebistanii x minus 2 gootan jechuudha. Kanaafuu x minus is for the given number siin kannamee jira maal goota divided goote remainder argatta jechuudha. Kana jechuun gama biraatiin akkam jechuudha gama biraatiin iddoo x dha c buusii jechuudha. Kanaafuu gaafii tam laalla gaafii b laallu b laalla gaafii lammaffaarraa b c maali minus 1 over 2 dha. Kanaafuu 2 into minus 1 over 2 minus 1 over 2 the whole square plus 3 into minus 1 over 2 into plus 1 dha. Kana jechuun gama biraatiin 2 minus 1 the whole square if 2 the whole square 2 into 1 over 4 plus minus 3 over 2 plus 1 dha. Kana yeroonii fi waliin baay'isnu maal ta'a 2 over 4 ta'a plus ta'a minus 3 over 2 ta'a
plus 1 ta'a. Kana yeroonii fi waliin salphisnu by 2 is 2 by 2 is 1. Kanaafuu 1 over 2 ta'a jechuudha. Erga 1 over 2 ta'e booda himicha keenya akkam ta'e 1 over 2 minus 3 over 2 plus 1 dha. Kanaafuu himicha kana yoo feene akkam goona kana lamaan haa fixannu. Kun lamaan maal ta'a minus 2 over 2 ta'a. Waan asii waan qabnu jecha minus 2 over 2 jechuun tuun jalaa wal fakkaatti waan ta'eef jecha ka gubbaa wal irraa hir'isna. 1 minus 3 jechuun minus 2 dha. Gamanaatti as kottaa. As kottaa kunoo minus 2 over 2 plus 1 jechuun minus 1 plus 1 jechuun is equals to what? Is equals to 0 ta'a jechuudha. 0 ta'a. Gaafii lamaan haftee dalagaa gaafii sadaffaa dalaynu. When f of x is equals to 3x is the power of 7 minus x is the power of 6 plus 5x is the power of 3 minus x plus 11 is divided by what? By x plus 1 is remainder is 1/5. What is the value of a? Kun maal gaafate? Value a gaafate jechuudha. Value a gaafate. Questioning nu honname questioning kana maaliif irra kanaaf irra gama biraatiin yeroo barbaannu x plus c kan jiru kana akkuma reefu iddoo x dhaa c neeyne kan argachuudhaaf maal goona? X plus c kan jiru kana maal goona? X is equals to minus c dha. Akkuma kanaatti bakka kana yoo buusnee halaaluu taate x is equals to what? Minus 1 dha jechuudha. Iddoo x minus 1 buusna. Sanboota akkam goona? Remainder kana immoo equal to goona jechuudha. Equal to goonneeti 1/5 goona. Kana jechuun halaaluu gochaan halaaluu. Sanboota maal ta'a? Value a ni harkannaa jechuudha. Erga value harkanne boodarra himicha keenya nu dhugoome jechuudha. Kana yeroonii fi fudhan x is equals to minus 1 dha. 3 into minus 1 the power of 7 minus a into 1 the power of 6 plus 5 into minus 1 the power of 3 minus into minus 1 plus 11 is equals to 1/5 dha. Sanboota kun 7 even yoo ta'in oddii waan ta'eef jecha into minus 1 times minus 1 the power of 3 jechuun 3 lakkoofsa guutuu waan ta'eef minus yaa ni qabdi minus 5 ta'a. Sanboota erga minus 5 ta'e boodarra minus into minus times minus 1 jechuun plus 1 dha. Plus 12 is equals to 51/5 ta'a. Sanboota kana walitti daanna negatiiva kanas walitti daanna. Sanboota negatiiva 5 negatiivni 3 negatiiva 8 irrisuu n akkuma jirtu ta'e kanas takkaa fi 12 takka ida'uu 12 wal qodhan ta'a 15. Sanboota akkam ta'a? Asumatti kanaa fi kana walirraa hir'isa. Kanaa fi kana yeroo walirraa hir'isnu meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. 12 minus a is equals to 12 hir'isuu 8 wal qodhan ta'a 15 jechuun 4 ta'a. Sanboota minus a is equals to 15 hir'isuu 4 minus a is equals to 10 takka. A is equals to minus 11 takka. Kan jechuun negatiiva takka yeroo baay'isne kun positiiva kun immoo negatiiva fudhata akkana ta'a jechuudha. Gaafii afuraffaa haalaallu. When the polynomial f of x x is a power of 3 x is a power of 3 plus what? Plus bx square bx square minus 2x plus 8 is divided by x minus 1 and x plus 1. Then remainder is 3 and 5 respectively. Amma jecha respectively jechuun maa yeroo laallu wal duraa duubaan jechuudha. Wal duraa duubaan. Kanaafu akkam goona? X minus 1 dhaaf yeroonii fi x minus 1 dhaaf divided yeroo goone 3 goone jechuudha. Yeroonii fi immoo x plus 1 goone 5 godhannaa jechuudha. Wal qixaa sanitti 5 godhanna. Kanaafu himicha iddoo x dhaa kana 1 kana ni buufannaa jechuudha. X is equals to what? X is equals to 1 dha. Kun ammoo x is equals to minus 1 ta'a. Value x yeroo barbaannu.
Kanaafuu iddoo x buusnaa jechuun tokko buusna jalqaba tokko halaallu waanii haa buusnu a into 1 the power of 3 plus b into 1 the power of 2 minus 2 into 1 plus 8 is equals to what? Is equals to 3. Is equals to 3. Some other a the power of 3 a into 1 the power of 3 jechuun a plus b jechuudha. A plus b minus 2 plus 8 is equals to 3. A plus b minus 2 plus 8 jechuun plus 6 is equals to 3. A plus b is equals to 3 minus 6. 6 jechi dabarsina. A plus b is equals to minus 3. Questionii tokkoffaan kana kanasuma dhiifannee questionii x plus 1 fi remainderiin 5 dha dalaynu. Kana yeroon fi dalaynu minus 1 bakka buufanna value x dha minus 1 bakka buufanna. A into minus 1 the power of 3 plus b into minus 1 the power of 2 minus 2 into minus 1 plus 8 is equals to 5. A into minus 1 the power of 3 kun OD yookaan lakkoofsa guutuun ta'e waan ta'eef jecha minus 8 ta'a. Irraan baddu minus ini plus kun ammoo irraa baddi. Lakkoofsi kun lakkoofsi lama guutuu waan ta'eef irraa baddi plus b negative 2 times negative 1 is plus 2 plus 8 kana walumaa galatti 10 walqixxeen ta'a 5 jechuun. San booda minus a plus b plus 10 equal to 5 minus a plus b equal to 5 minus 10 10 achi dabarsina 10 out goonee ugu achi dabarsine minus 10 ta'a. San booda akkam ta'a san booda minus a plus b equal to minus 5 ta'a. Questionii haani walitti haafinnu. A plus b equal to minus 3 minus a plus b equal to minus 5. San booda kun a negative kun positive a waliin haadhaamsinu cross goona kun maal ta'a 2b ta'a. 2b b nas bira waanii qabdi asiis waanii qabdi. San booda kun negative 3 kun negative 5 yeroon fi walitti daanu negative 8. 2b is equals to negative 8 over 2 over 2. b is equals to what? b is equals to negative 4. b meeqa argan negative 4 argan. Amma himicha jalqabaa kana yoo fudhanne a plus b equal to minus 3 jaa. A minus 4 equal to minus 3 yoo goone iddoo b dha minus 4 galchina. A equal to minus 3 plus 4 dha. 4 as akkatas dabarsina. San booda a maal ta'a? A equal to 1. Valuun a equal to 1 dha. B equal to minus 4 dha jechuudha. Factor theorem results that factorizing a polynomial means we writing it as product of two or more. Maal goota factorize goota. Factorize erga goote booda polynomialii bifa barreeffamaatiin product kan ta'e kan walii baay'ate lama yookaan lama ol polynomial lamaa fi lama ol you will discuss below jechuun below jechuun kan xiqqaa jechuun interesting theorem noun maal jee beekama factor theorem jedhamee beekama jechuun which is helpful. Wantoonni akkanaa walumaa galatti guutuu ta'uu danda'ani is checking whether a linear polynomial linear is factor of given polynomial or not. Polynomial kanuu danda'a dhiisuu danda'a jaa. Haya 1.3 factor theorem let f of x is be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and let's see b any real number. Then x minus c is factor of f of x if f of c is equals to 0. Mali f of x bikka x dha kana maal goota x minus c siin jira x minus c erga x is equals to c dha. Kanaafuu bakka f of x bakka jiru bakka x kana c buusta. Himicha asitti walqixa waan jeef jecha erga buustee boodarra immoo fakkeenyaaf himicha kanname keessatti iddoo c buustee himichi sun yoo 0 kan fidu taate factorize theorem jedhama jechuudha. Factor theorem jetteeti keessa if it is factor theorem himicha x cube ምናምን ማን ኢንፊኒቲቭ ያካና ጄቲ ፉፉ ካና ሰምቦደራ ቫልዩ ሲ ካና ቫልዩ ሲ ፉቴት ኢትነይታ ኢፍላን ሮዮ ሲኒ ቢዮ ካኖ ቫልዩ ሲዳ ፉደቴት ኢትነቀጣ ፉቴቲ ኢትነይታ አማ ጋፈረ ዮኒ ቢ ካንዶ ፉቴ አከሚ ዴቢሱ ደንተኞ ከይት እንታቴ ፊላኖ ሮ ጋፊ ጅርቱ ፊላኖ ኤ ቢ ሲ ዲ ሄሳ ቱን 3
3 2 4 6 yaa taatu tun sadii questionii sanin neeyta lamas questionii sanin neeyta afuris questionii sanin neeyta jas questionii sanitti ni neeyta maal gootee iddoo x buustee si bifa xtiin fudhatta iddoo x buustee neeyta sambodarra himichi 0 si fidu himichi 0 dha wal qixxee himichi 0 kan si fidu factor theoremii yettaanii jechuu alaallu example ja example let f of x cube plus 2x square minus 5x minus 6 is use factor theorem determine maal godhi ja x plus 1 is factor of f of x plus 1 in factory f of x kanaati je kana jechuun x is equal to what minus 1 dha jechuun minus 1 fuunee iddoo himicha kana yoo kanneen 0 nuuf fidu taate himichi kun factor theorem dha haalaallu waliin minus 1 the power of 3 minus 1 the power of 3 plus 2 into minus 1 the power of 2 minus 5 into minus 1 minus 6 kana jechuun kun asumatti kun powerin sadii negatiiva takka ta'a kun ammoo deebi'ee 2 into minus 1 the power of 2 jechuun tun negatiivni irraa baddi 2 times 1 is 2 plus 2 samboodarra plus 2 erga ta'e boodarra kun deebi'ee 5 times minus 5 times minus 1 is plus 5 samboodarra minus 6 himichi kun negatiiva takka himichi kun negatiiva 6 yeroo walitti daanime negatiiva 7 samboodarra 2 fi 5 yeroo walitti daanime ida'u 7ti kun positiiva kun negatiiva cross wal godha samboodarra 0 ta is factor of f of x plus akkam jennee ibsina x plus 1 is factor of f of x or questionii kana kaa'uu dandeenya jechuudha b itti neeyitee ilaaluu dandeessa b questionii kanatti mee neeyinaa ilaallugaa mee naqeetiin isin gadhiisaa'u x plus 2 x is equals to what minus 2 kanaafuu minus 2 iddoo x yaa galchinu minus 2 the power of 3 plus 2 into minus 2 the power of 2 minus 5 into minus 2 minus 6 minus 2 the power of 3 is minus 80 minus 2 the power of 2 is 4 4 times 2 is plus 80 kun wallaamsa samboodarra minus 5 times minus 2 jechuun 10 dha plus 10 minus 6 kun wallaamsa samboodarra 10 minus 6 jechuun 4 dha 4 f of x plus 2 is not factor of f of x jennee ibsinaa jechuudha laallu kunoo akkuma isiniin jee gaafii a yoo kan laallu taate 0 ni dhufa b yoo kan laallu taate maal dhufa 10 minus 6 is 4 dhufa 4 is different from 0 dha 0 dhufuu qaba ture garuu 4 0 miti jechuudha kanaafuu hin ta'u jechuudha x plus 3 x minus 2 x example shanaffaa maal jaa x plus 3 x minus 2 and x plus 1 is factor of x plus 2 is not factor of what x is the power of 4 plus x cube minus 7x square minus x plus 6 ti jaa akkam goota x plus 3 fi x minus 2 fi x plus 1 in maal jee factory dha jee garuu x plus 2 not factory dha jee minus 2 itti neeyne himichi 0 dhufuu jechuu yooniif immoo minus 3 fi 2 fi minus 1 itti neeyne 0 dhufaa jaa kana laaltanii itti neeytanii wanti gootanii mirkaneeffachuu dandeessan exercise 1.6 in each of the following use the factor theorem to determine whether or not g of x is a factor of f of x g of x in factory f of x ti jaa asirraa gaafii hanqa d jira gaafii lama dalaynu a takka itti dalaynu erga a dalayne wadara maal dalayne ofine d dalayna jechuun kanaafuu x plus 1 is factor of kana jaami x is equals to what minus 1 dha x is equals to minus 1 kanaafuu iddoo x minus 1 neeyne yoo kan 0 fidu taate factory isaati jechuun himicha kana neeyna minus 1 the power of 1 5 plus 1 karaa qallaaliidha yoo kan dhufnu taate minus 1 the power of 1 5 15 jechuun lakkoomsa guutuu miti lakkoomsa kun lakkoomsa guutuu miti 15 saniifuu minus 1 times minus 1 jaa yeroo waan deemu negatiivuma dhufa negatiiva takka ida'u takka wal qixxee ta'a 0 ta'a jechuudha himichi dheeraa kun sirriidha jechuudha d haalaallu g of x is x plus 2 jechuun x is equals to minus 2 jechuudha minus 2 funee himicha kamin neeyna kanan neeyna jechuudha minus 2 the power of 3 minus 3 into
minus 2 the whole square minus 4 into minus 2 minus 12 minus 2 the power of 3 is 80 minus 3 times minus 2 the whole square jechuun kun 4 idha minus in irraa baddi 4 ergate booda 4 times minus 3 is minus 12 minus 12 80 minus 12 nu asittiin isinii barreessu jira 80 minus 12 minus 4 times minus 2 minus 4 times minus 2 is plus 80 erga plus 80 ta'e booda san booda ammas deebi'ee maal ta'a minus ta'a deebi'ee minus 12 waan jedhu minus 12 ta'a jechuudha 18 kanaafi kun negatiiva qabdi tun duraa negatiiva qabdi wallaamsiti kanaafi tun wallaamsiti san booda maaltu nu hafe 12 fi 12 nu hafe 12 fi 12 akkam ta'a 24 ta'a jechuudha different from 0 is not factory jennaan is not factor of f of x g agama biraatiin akkam jennee ibsuu dandeenya g of x is not factor of f of x jechuu ni dandeenya gaafii sadaffaa ilaallu find the number a and k find the number a and k so that x minus 2 is factor of x is the power of 4 minus 2ax cube plus ax square minus x plus k and f of minus 1 is equals to 3 akkam je x minus 2 dha je erga x minus 2 so that x minus 2 is factor of kanaati je f of x ti je kana jechuun x is equals to 2 dha jechuun x is equals to minus 1 yoo kan galchinu taate 3 ta'a je kana jechuun kana yeroo galchina 3 ta'a jeemre erga kana galchinee boodarra 3 ni ta'a 3 tun akka maalitti akka reemeendarii fayyadamna jechuudha reemeendaritti fayyadamna waliin haalallu kana yoo kan godhanu taate x minus 2 dhaan adalaynu dura yoo x minus 2 dhaan adalayne 2 the power of 4 minus 2a into 2 the power of 3 plus a into 2 the power of 2 minus 2 plus k 2 the power of 4 is 160 minus 2 the power of 3 is 80 times 2 is minus 160a minus 160a 2 the whole square times 2 the power of 2 times a jechuun plus 4a minus 2 plus k kana yeroo wanii fi waliif finnu minus 2 asii 160 qabna yeroo walirraa hir'isne maal ta'a 14 asitti ammas minus 160 qabna a ni qabna 4a qabna san booda akkam ta'a minus 4a fi 160 qabna minus 12a plus k qabna imicha kana sirreessinee barreessinee equation tokkoffaa nu ta'a jechuudha minus 12a plus k is equals to minus 140 kana achi dabalsine minus 14 kun equation jalqabaati jechuudha gaafii equation kanumarraa equation kam gooneeti neena equation f of minus 1 is equals to 3 kan jiru kana sitti neeneti lamaan irraa value isaan lamaanii baasne jechuudha kan ku harkanne minus 12a plus k is equals to minus 14 harkanne jechuudha haya minus 1 itti aaneenu minus 1 the power of 4 minus 2a minus 1 the power of 3 plus a minus 1 the power of 2 minus into minus 1 plus k san booda kun 1 dhufa minus 1 the power of 3 is minus 1 times plus 2a dhufa plus 2a minus 1 the power of 2 is 1 plus a plus 1 plus k kun minus 1 fi minus 1 plus ta'a positive ta'a san booda 1 plus 1 is 2 ni qabna 2a plus a is plus 3a plus k kun maali 3a plus k equal to minus 2 plus 3 dha 3 waan nun jechuudha arkana san booda akkam nu ta'u deema plus 3 ergenne booda 3a
plus k equal to what? Equal to 1 minus 2 plus 3 is 1 dha jechuudha. Kana arganna 3a plus k. Sammudara equationii isaan lamaanii kana yeroo barreessinu minus 1 2a plus k equal to minus 1 4 dha. Equationii amma lammaffaa arganne 3a plus k equal to 1 dha. Akkam goona kana minus 1 dhaan baay'isna. Minus 1 noggo baay'isne minus ita kunis minus ita kunis minus ita. Sambooda keentu minus kun positive wal laamsiti kun minus 3 ta'ee jira. Erga kun minus 3 ta'ee jiraate kun duraanuu minus ida. Sambooda maal ta'a 1 4 12 ture 12 ture 12 minus 12 a 1 ture jecha minus 3 dha wajjin maal ta'a minus 3 dha wajjin 1 5 a ta'a minus 1 5 a equal to kun minus 1 ta'ee jira. Kunis akkasuma waan ta'eef jecha minus 1 4 waan ta'eef kun minus 1 dha minus 1 5 dha over minus 1 5 over minus 1 5. A is equals to what? A is equals to 1. Amma maal argachuun nu hafe? K argachuun nu hafe jechuudha. K argachuudhaaf akkam goona? K argachuudhaaf 3a plus k equal to 1 gaafii jettutti neena. 3 into a is 1 plus k equal to 1. 3 plus k equal to 1. K equal to 1 minus 3. K equal to minus 2. A equal to 1. K equal to minus 2. Akkana ta'a jechuudha. Amma kamtu nu hafe gaafii afuraffaa yoo kan laallu taate find a polynomial function. Find a polynomial function. Degree is 3 such that f of 2 boota x yoo kan lama galchinu taate 24 dhufaa jee and x minus 2 x minus 1 x minus 1 x and x plus 2 are factor of polynomial. Questioning kun degree isaa sadihi f of 2 yoo kan galchinu taate 24 arganna. Factory maaliti? Factory kanaaf factory nda jechuun isaa x dhaaf yoo hirtu taate x dhaaf jechuun 0 yoo kan galchitu taate imichi 0 ta'a. X minus 1 yoo kan galchitu taate 0 ta'a. Jechuun x is equals to 1 dha 0 ta'a. Minus 2 yoo kan galchitu taate imichi 0 ta'a jechuudha. Imichi sun kami garuu kan power sadiiti jaa. Gaafii sana akkam godhi jaa. Find a polynomial function degree 3 such that akkana jaamre akkam goona kana x nu kannee jira x minus 1 x plus 2 nu kannee jira. Sambooda irraa akkam goona kana himichi tokko kan beekamne jira kun factory isaa ta'uu qofa osoo hin ta'in himicha biraa kan beekamne jira. Himichi sun maalii waa jennu waa'ee haa jennu waa'ee yoo kan jennu taate kun x dhaaf wanti ni taa'ee jira x inni ta'uuf kana bira kaanne sambooda irra times x minus 1 x minus 1 dha. Sambooda irra x minus 1 dhaaf ergaanii fi factory ta'e ammas x plus 2 dhaaf ni ta'a times x plus 2. Himicha kana fuunee yoo kan waliin baay'isnu taate x power 3 argachuudha jee. Ammas deebii akkam ta'a jee f of 2 yoo kan bakka buusu taate 24 ta'a jee y barbaadu deemna amma y kan barbaadnu taate f of 2 bakka buusne is equals to 24 jennaan. Kana jechuun y times boota x 2 dha 2 into 2 minus 1 into 2 plus 2 is equals to 24. Sambooda irra kun meeqa ta'a 2y 2 minus 2 is 1 2 minus 2 is 1 1 2y ta'a. Sambooda irra 2 times 2 is 2 plus 2 is 4 4 times kun ogoo waliin baay'iste 4 ta'a 4 times 1 in 4 dha 2y plus 4 equal to 24. Sambooda irra erga akkana ta'e booda irra maal ta'a kun maal ta'a 2y equal to 24 minus 4 2y equal to 24 minus 4 ta'a 20 ta'a 2y equals to 20. Sambooda irra over 2 y equal to what? Y equal to 10 y equal to 10 dha jechuudha. Sambooda irra fuutee iddoo y dhaan haquudha maal ta'a x in power degree 3 argatte jechuudha. Gaafii shanaffaa yoo kan laallu taate let a be a real number and n is positive integer. Show that x minus a is factor of
a factor of x is the power of n minus a is the power of n. Iddoo x dha maal buusta a buusta. Kana jechuun a is the power of n minus a is the power of n. Kana jechuun gama biraatiin akkamii a is the power of kun x minus a jechuun x is equals to a jechuu. Himicha kana irratti iddoo x dha a buusta. Samboodarra maal argatta? Kana argatta x jaami x a buuste a is the power of n minus a is the power of n. Kana jechuun achi dabarsi kana. Minus idha achi dabarsi a is the power of n equal to a is the power of n is true dha jechuu. Gaafii jaffaa ilaallu. Show that x minus a and x plus a are factor of x is not factor 2x cube minus x square minus 2x plus 1. Akkam goota x minus 2 fi x plus 1 kanarraa x is equals to what? 1 fi x is equals to minus 1 itti neeyite himicha kana factory hin fiduu jaa. Himichi kun factory hin ta'uu fi jaa. Kana jechuun fakkeenyaaf waan yoo itti neeyinu taate 2 into 1 the power of 3 minus into 1 the power of 2 minus 2 into 1 plus 1 idha. Samboodara 2 into 1 the power of 3 is 2 minus 1 minus 2 plus 1 idha. Kana jechuun 2 minus 2 minus 1 plus 1. Kun waan itti neeyne x minus 1 in factory ni taaf. X is not factory je. Show that hin ta'uu fi je ni taaf. Kun amma hin ta'uu fi je factory hin ta'uu fi je. As keessaa kana keessaa x minus 1 fi x plus 1 keessaa kan factory ta'uu fi kan taaneef akkam goota hin ta'uu fi jetteet himta jechuudha. Saniifuu x minus 1 in factory ni taaf jechuudha. X plus 1 yoo kan laalu taate minus 1 dha 2 into kanaan jalaa isin irraa qaba 2 into minus 1 the power of 3 minus into minus 1 the power of 2 minus 2 into minus 1 plus 1. Kana jechuun minus 1 the power of 3 is minus 1 dha. Minus 1 times 2 is minus 2. Minus 2 kun minus in irraa baddi. Samboodarra minus in tunirti minus 1 plus 2 plus 1. Kana jechuun kunis ni taafii jechuudha. Kun walumaa galatti x is a factor kun dogongora. Nootii qayyoo kun dogongora jechuudha. Imichi lachuutu factory ni taafii jechuudha. Kitaaba yoo wanta qayyoo taate malee kunis 2 fi minus 2 kana fudhannee wal daamsiti. Minus 1 fi positive kanaa fi negative kana fi positive kana wal daamsa kun illee ni saniifuu 0 ta'a factory isaati jechuudha. Factor of f of x jechuudha. Gaafii torbaffaa yoo kan laallu taate in each of the following is find constant c such that denominator jechuun denominatoriin qajalaa kana kun ammoo denominatoridha kun denominatoridha. X minus 3 x is equals to 3 imicha b yoo kan fudhannu taate x is equals to minus 2 dha. Samboodarra maal goota iddoo maalii buusta iddoo kanaa buusta jechuudha. Iddoo x cube minus 2x square plus x plus c kajoo kana buusta. Will divide the denominator exactly maalii barbaadda value c barbaadda. A haa barbaadnu a dhaaf haa barbaadnu. X is equals to c akkuma jenne c dha. Samboodarra x is equals to minus 3 ta'a. A dhaaf yeroo ni fidalaynu. X is equals to 3 ta'a. Saniifuu 3 iddoo x neeyna 3 is the power of 3 plus 3 into 3 is the whole square minus 3 into 3 plus c dha. 3 is the power of 3 is 27 plus 3 is the whole square is 9. 9 times 3 is 27 minus 3 times minus 3 is 9 plus c. Kana jechuun kun yoo walitti daanne 54 minus 9 plus c dha. Samboodarra kana yeroonii fi walirraa hir'isnu meeqa ta'a? 45 plus c ta'a. Kanaafuu c jirti 45 h dabarsina. Akkam goona 45 yeroo biraachi dabarsinu c is equals to minus 45 goona. Sababni isaa duraan as c bireetti samboodarra yeroo equal h dabartu minus taate c is equals to minus 45 ta'a jechuudha. B isin dalagaa gaafii 8ffaa ilaallu. The area of rectangle is square feet is x square plus 13x square plus 13x plus 36. How much longer? Hammam takka dheerata jechuudha. Maarreen rectangle kun area rectangle kana hammam takka dheerata jaa. How much longer is length than dheerinni isaati kun areaan wanti isaati
Eriyaan isaati kun leengizii isaati. Then width kunis qophatti gaafatu jira. Of the rectangle jira. How much longer akkana jira haa laallu. Akkam goona gabaabumatti himicha kana faaktar goona. Faaktar jechuun value x maaliin barbaanna? Formula quadratic barbaanna. Formula quadratic yeroon isin jiru minus b plus or minus under radical of b square minus 4ac over 2a dhaan barbaaduu dandeenya. Kana jechuun asirratti minus b 1/3 dha. Minus 1/3 plus or minus under radical of b square is 3 square 169 minus 4 times c. AC any income no c keenya 36 dha. 36 over 2 dha. Kana waliin baay'isna yeroo waliin baay'isne meeqa dhufa? 36 times 4 is 24 4 2 12 144 dhufa. 169 minus 144 walirraa hir'isnu. Erga akkana godhannee boodarra 169 minus 144 irraa maal goona ni hir'isna jechuudha. San boodarra raadikaala ilaa yoo bee ni baasna. Minus 1/3 radical of kana yeroo kanarraa hir'isna meeqa arganna? 25 over 2 arganna. Overiin tun ooliidha. San boodarra minus 1/3 as dhufa soota minus 1/3 25 maaliin baati? 5 hin baati. Plus 5 over 2. San boodarra 1/3 plus 5 jechuun 80 over 2 jechuun minus 80 over 2 jechuun minus 4 dha. Kana jechuun x plus 4 jechuun tokko arganne. Kaan ammas plus or minus waan taateef minus 5 godhanna. Minus 1/3 minus 5 over 2. San boodarra minus 1/3 minus 5 over 2 minus 180 over 2 is equal to minus 9x plus 2 dha jechuudha. X plus what? X plus 9 dha jechuudha. X plus 4 is argannee jira. Yoo waliin baay'isne x square himicha kana argachuu dandeenya guutumaa guututti. San boodarra wirziin maali? Wirziin himicha kana jechuudha. San boodarra ammas akkam goonaadha? X is equal to maal ta'a? Minus 4 ta'a. San boodarra x is equal to minus 4 haa ta'u kana minus 4 ta'u kana fuunee 9 irraa hir'isna. Maal argachuudhaaf deemna? Longer the length kan argachuudhaaf deemna jechuudha. San boodarra maal goona? 9 minus 4 goona is equal to maal arganna? 5 arganna jechuudha. Akkanatti dalagama jechuudha. Garaa dabarru. Zero of polynomial function. Zero of polynomial function. In this section you will discuss in interesting concepts now zero of polynomial function. Conceptiin beekamaan kun zero polynomialii jedhama jechuudha. Zero polynomialii. Zero of polynomial jama. Consider the of polynomial function f of x is equals to x minus 1. What is f of 1? What is f of 1? Not. Jechuun akkam jechuudha kun f of x is equals to x minus 1. Kajoo kanarratti f of 1 iddoo x dha waan yoo galchine maal dhufaadha? X minus 1 erga jebooda iddoo x dha waan galchite 1 minus 1 is equals to 0. 0 polynomial dha 0 dhufa 0 0 dhaan qabadda. Ax plus b is equals to 0. Ax plus b is equals to 0. Ax is equals to b as dabarsa minus b. X barbaaduudhaaf san booda maal goona? Over a goona. N dhaamsiti x is equals to minus b over a ta'a jechuudha. Kun maali? Only 0 of linear function f is whenever a is different from 0. Akkana jaa. Example kanaan laallu. Find 0 of polynomial. Find 0 of polynomial f of x 2x malja f of x is equals to 2x minus 1 over 3 minus x plus 2 over 3 minus 2. Himicha kana himicha 0 fidu barbaadda. Kana jechuun tartiibaan deemtee ilaaluu dandeessa. Laaltee kam goota value amma kana argachuudhaaf akkam goona value x barbaadna gama tokkoon value x barbaadna. San jechuun kun siriin wal fakkaatti lama ittuma dhiifanna. Itti deebina. Lama itti dhiifanneetuma himicha gubbaa warraa hir'isna. Hir'isuun tun hundaaf dhaabbatti. 2x minus 1 minus x tun minasiin negatiiva sogoo baay'inaan 2 sogoo baay'isne minus 2 ta'a. San boodarra maal ta'a? Kun hoguu kana ta'e boodarra himichi kun maal ta'a? 2x minus x jechuun x minus 1 fi minus 2 x minus 3 over 3 minus 2 ta'a. San boodarra ammas sadii waliin qabanii over 1 jalaa qabdi. X minus
3 x minus 3 minus 3 times 2 is 6 x minus 9 over 3 equal to 0 x equal to what x equal to 9 ita jechu no akkuma asirratti isiniibse no 9 ida 9 is 0 of f of x jechu maal jechuudha value x jechu value x ida harkanne sun 0 function ida jechu adabaru kafi example lammaffaa maal jaa find 0 of each of the following is quadratic function 0 as keessa himicha kana keessa himicha 0 fiduu barbaadu deemna example sadan kana keessa c yoo kan dalaynu taate c maal jaa 4x square minus 7x plus 3 jaa maal goona value x barbaanna kana jechuun formula quadratic equation irratti yeroo ni bineenyu akkana godhanna minus b is minus qaba walirraa dhabsiti 7 b square is 49 7 kana 49 ida minus 4 ac 4 times a 4 ida 4 times c is 3 over 2a is 2a is 4 80 ida jechuun 7 plus or minus under radical of 49 minus 4 times 4 is 160 160 gama biraati yoo feene 4 times 3 is 12 times 4 is 48 over 80 7 plus or minus kana goggol radiusni waan erkanna 1 over 80 7 plus 1 over 8 jechuun 80 over 8 is 1 7 ammas minus ii godhattaas kana dhiistee goota akka plus ii goote minus ii goota 60 over 8 kana jechuun by 2 is 3 by 2 is 4 3 over 4 jechuudha kana x minus 1 and what and x minus 3 over 4 ida jechuun kanaatu fida jechuun si halaallu uno akkuma achi agarre 3 over 4 if 1 maal godha 0 of ht godha jechuun definition 1.2 for a polynomial function f and real number c if f of c is equals to 0 yoni fi x minus c kan ta'u x is equals to c akkuma jenne san boota x ida c buufatte yoo kan 0 fidu taate himichu sun 0 of ft jennee dubbisna jechuudha yoo akkan inni dubbisna taate example sadaffaan x plus 1 is factor of x plus 1 is factor of x is the power of 25 plus 1 iti ja x is equals to minus 1 ita samboda minus 1 iddo x ku neenu minus 1 the power of 25 plus 1 kun lakkomsa guutuu waan hin ta'iniif negative ne kuma jiru ta negative 1 plus 1 is equals to 0 dhufa jechuudha akkana jechuudha aya uno akkanumatti kaayee jiraniinis no 0 dhufa jechuudha daddabarraa ilaallu as keessa a dalagi kan dalagaa a polynomial function cannot have more zeros than its degree polynomial function in 0 baay'inaan jechuudha baay'inaan 0 degree gurguddaa hangamu 0 function baay'inaan argachuu hin dandeessu jechuudha maal ka godhu ka 0 godhu jechuudha himicha 0 godhu himicha paaworii 5 degree isaa wanti qabu more than 0 kan ta'u kana maal ta'a 0 baay'inaan himicha 0 fidu baay'inaan argachuu hin dandeessu jechuudha definition 1.3 if x minus c into real number is factor of f of x but x minus c into r plus the power of r plus 1 is not then c is said to be a 0 of multiple k of f multiple malte baay'atu deema k daan k of x daan baay'atu deema jechuudha given that example kana yoo laalu taate given that minus 1 2 are 0 of kanaati ja determine the multiplicity ja maal goona minus 1 is 2 sneyne himicha kana 0 akka inni fidu laalla erga itti neenye wadarra yoo minus 1 kan itti neenyu taate minus 1 fi x minus 1 and 2 jechuun x plus 1 and x minus 2 jechuun himicha lamaan kana f of x plus 1 and x minus 2 raja himicha kana yoo goliin baasne maal kana x square minus x minus 2 arga give you x square minus x minus 2 into x square plus 2x plus 1 kana akkam goona x is the power of 4 x is the power of 4 plus x cube minus 3x square minus 5x minus 2 kaju kana x square minus x minus 2 daaf maal goona ni hirra sambodarra gee keenya kana arkanna jechuun kanas deebinee factory ta'e factory goona sambodarra maal arkanna sambodarra
himicha zeeroo fidu san kabiraatis karaa kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Kutaa paartii shanaffaa asumarratti dhaabna. Paartii ja'affaadhaan exercise 1.7 hanga walitti deebinutti subscribe gochuu hin dagatinaa. Nagaatti naa turaa isin jedha.